Sapiraayizii ajaa'ibaa Mubeen haadha manaa isaatiif kenne. Ani yeroo jalqaba inni jilbiiffatee qubee qopheessee balbala dura taa'u waan haadha lammataa fuudhesee Mubeen maashaallah haadha manaa lammataa waan godhate seeyyuu maashaallah haadha manaa isaa kan duraatii sapiraayizii ajaa'ibaa godhee fi waan baay'ee tokko namatti toluudha. Maashaallah isinirraa jennee akkasuma qalabatillee sapiraayizii bilbila aayipoonii piroomaksii 17 yookaan aayipoonii 17 jechuudha. piroomaksii 17 biteefi jechuudha bilbila aayipoonii. Bilbila isa gatiin qaalii ta'e jechuudha. Maashaallah sapiraayizii godhee haadha manaa isaa gammachiisee qalabatii wajjin jechuudha. Hedduu tokko namatti tola sapiraayiziin Mubeen haadha manaa isaatii godhe. Rabbii waliif isin haa dhiisu jennee jirra. Hedduu tokko nama gammachiisa. Maashaallah. Baga nagayaanii gara Kaayiroo yookaan gara Ijiptitti deebitee. Mubeen akkuma beekamu asiin dura Dubaayin ture. Dubaay irraa immoo gara Kaayirootitti deebi'ee jira. Gara haadha manaa isaa biratti deebi'ee jira. Dubaayin turtii ji'a 4 ture jedhee jira. Baga nagaanii biyya Kaayirootitti illee deebitee siin jenna Mubee baga gammaddee. Sapiraayiziin haadha manaa tantee gammachiistee nullee hedduu isinii gammannee jirra. Maashaallah jennee jirra. Salaamtaa isin gaafachuun daganne kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirra jirtuu faamilii kiyya baga jiraattanii hundumti keessanuu kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa gandaa osoo hin jenne karoon amantaa birallee ashama harka fuunee isiniin jedha faamilii kiyya hundumti keessanuu baga jiraattanii ammallee naaf jiraadhaa isiniin jedha. Warroonni haaraa dhuftanillee welkaam ashama harka fuunee baga nagaan dhuftanii ahlan wa sahlan fiikum marhaban fiikum. YouTube chaanalii kun yoo isinitti tolee seenaa laayikii sheerii godhaa koomentii yaada keessan barreessaa. Viidiyoo hanga xumuraa daawwachuun sabiskiraayibii godhaa isiniin jedha. Yoo isinitti tamacha'e jechuudha. Akkasii Mubeen akkuma asirraa argitan kana sapiraayizii qabatee haadha manaa isaa Dubaay irraa gara Kaayiroo yookaan gara Ijiptitti galee sapiraayizii qabatee balbala duratti simatee jechuudha. Qalabatii sapiraayizii yookaan hadiyyaa qopheessifii jechuudha. Akkuma asirraa argitan bilbila aayipoonii 17 piroomaksii biteef jechuudha. Haadha manaa isaa akkuma argitan kana akkuma dhufee balbala dura ga'een sapiraayizii bilbila kanaa fi qalabatii qabatee jilbiiffatee akka haarawa fuudhutti haadha manaa isaa simatee gammachiisee rabbiin isaa gammachiisu. Rabbiin holumaanuu isiniifaa holumaanuu waliif isin haa dhiisu isin haa gammachiisu isiniin jenna. Ammallee gammachuun keessan gammachuu keenna hedduu tokko namatti tamacha'a. Sapiraayizii ajaa'ibaa godhee fi gammachiisee jechuudha. Mubeen haadha manaa isaa baga gammachiiftee baga gammannee nullee holumaanuu haadha manaa isaa waa hedduu naa taatee haadha manaa qofaa miti haadha abbaa naa taatee kuni isitti xiqqaata kuni isiin hin maluujuu jedhe. Maashaallah tabarakallah. Haadha manaa isaatii sapiraayizii godhee biratti jecha gaariidhaan jechuudha. Bilbila aayipooniin maashaallah akkuma asirraa argitan kana aayipoon 17 piroomaaks kan jedhamu jechuudha. Hedduu tokko namatti tolaa jechuudha. Bilbila gatiin isaa qaala ta'e bilbila bareeda ta'e bitee fi sapiraayizii godhee jira. Haadha manaa isaa gammachiisee maashaallah hedduu tokko qalabatii kun akkuma asirraa argitan kana bakka kanatti akkuma dhufeen qalabatii sapiraayizii bitee fi akkasuma bilbilallee bitee fi gammachiisee jechuudha. Haala kanaan balbala dura simataa jirti.
Hootisiin fuulaan asiin bahin sanaan jaartii biraa fuudhee sila jedhe iyyuu isiin as baatu akka jaartii isaa biraa taate beeke hedduu tokko nama gammachiisa. Baga shamara Dubaayii tuun illee mubee heeruma jetti tuunis mubee heeruma jetti. Baga jala Kaayiroo galtee haadha manaa tante kan duraa sirpiraayizii gootee siin jenna mubee. Namoonni waan adda addaa waan hedduu haasa'anii mubeen dubartii 20 fuudhuu edaa dubartiin 20 baay'ee isa jaalatti jedhanii namoonni waan hedduu irraa haasa'anii inni kun hojii 4 xumuree Dubaayitti gara Kaayiroo galee haadha manaatii simadhee jira. Yeroo gara Kaayiroo gaheetiin boolee ga'ullee Dr. Asliin fuudheetiin Dr. Asliin fuudheetiin gara manaatiin galaa yoo jiru turtii ji'a 4tiin Dubaayin ture amma galee jedhee dubbatee jira. Viidiyoo isaa keessatti illee kan dhageettan ta'a sagalee isaa jechuudha. Viidiyoo isaa jira kan yeroo galu Dr. Asliin simateetiin gara manaa galanii jechuudha. Akkuma mana ga'een haadha manaa isaa sirpiraayizii qalamii jedha qalabatii kaayefii jechuudha. Waan hedduu tokko nama gammachiisu hedduu tokko namatti tola. Maashaallah mabruuk isiniin jenne wajjin rabbiin umrii isin haa dheeressu wajjiniin horaa wajjiniin dulloomaa akka nama fuudhutti kunoo haadha manaa ofii sirpiraayizii godhee qalabatii kennee fi akkasuma bilbila iPhone Pro Max 17 kan jedhamu bitee haadha manaa isaa gammachiisee hedduu tokko ishillee gammaddee jirti. Maashaallah baga gammaddee. Tistahaliin jennaan jaartii Mubaarak Musammaa baga gammaddee akka inni baanu gammachuu si mala sirpiraayizii ajaa'ibaa godhee mubeen haala kanaan haadha manaa isaa simatee turtii ji'a 4tiin booda erga gara Dubaay irraa gara Ijiptiitti yookaan gara Kaayirootti deebi'ee simannaa bareedan simannaa gammachuutiin simatee jechuudha haadha manaa isaa tana. Maashaallah baga rabbiin nagaa maatii keetti si galchee siin jennaa mubee hedduu tokko nama gammachiisa hedduu tokko namatti tola. Maashaallah ajaa'iba sirpiraayiziin ati gootee gammachiiste nutis isinii gammannee jirra. Maashaallah wanni hunduu si dhiisee haadhuma jennaani hedduu tokko nama gammachiisaa hedduu tokko namatti tola. Baga gammaddanii horra dulloomee wajjin arrii filatee horra dulloomee wajjin ilmi ilkii jiraatu rabbiin isin haa taasisu hedduu tokko namatti tola jechuudha. Simannaan mubeen haadha manaa isaa simatee sirpiraayizii ajaa'ibaa godhee gammachiise. Isilleen akkuma argitanii viidiyoo yeroo inni qalabatii kaa'u yeroo inni simatu dhufee bilbila hadiyyaa kennuuf hedduu tokkoon gammaddee jechuudha. Gammachuu akkuma fuula isheetirraa argitanii dhiyeeta inni dhufee bilbila kennuuf inni dhufee simatu ni saalfattee jechuudha. Jechuun sirpiraayizii infaaja'a godhee jechuudha. Hedduu tokko nama gammachiisa hedduu tokko namatti tola. Rabbii waliif isin haa dhiisu waliif isin haa kaa'u wajjin isin haa tursiisu. Maashaallah ummata jaalalaa ummata qashtii hedduu tokko namatti toltanii ammallee rabbiin akkanumatti waliin umrii isin haa dheeressu jennee ni jirra. Hedduu tokko namatti macha'a. Sirpiraayizii ajaa'ibaa godheetiin haadha manaa isaa gammachiisee jira mubeen haaluma argitan kanaan gammachuu ajaa'ibaatiin simannaa ajaa'ibaatiin haadha manaa isaa gammachiisee hordoftoota kiyya. Kana fakkaata Mubaarak Musammaa Dubaay irraa gara Kaayirootitti galee haadha manaa isaa gammachiisee haadha manaa ofii gammachiisuun gammachuu ofii guddaatii jechuudha. Baga gammachiistee maashaallah tabarakallah waan gaarii gootee haadha manaa ta'eef gammachiistee jirta jechuudha. Akkasii ammallee rabbi addunyaa kiraa walumaan isin haa gammachiisu isiniin jennee jirra. Akkasii faamilii kiyya viidiyoon mubee kana fakkaata. Isinillee yaada keessa waan isinitti tolerraa komentii jalatti barreessaa. Mubeen baga haadha manaa isa sirpiraayiziin gammachiisee kan dhalaan Dubaay irratti wal fixxu tuunis ana itti heeruma jettee dhuma isiin eeydu inni gara haadha manaa isaatti deebi'ee jira. Gara nagaan gama
haadha manaa ta'e biratti deebitee ilma kee biratti deebitee hedduu tokko namatti tolaadha. Maashaallah tabarakallah mabruuk walirraa toltanii walirraa bareeddanii maashaallah jenneerraa hedduu tokko isin jaalannaa ummata jaalalaa ummata qashtii ummata kabajamaa ummata jaallatamaa isin jennee jirraa mubaarak musammaa haadha manaa mubaarak musammaa hedduu tokko namatti toltanii jechuudha. Akka nama ol fuudhuu qalabatii kennee fi jilbifatee surpiraayizii godhee maashaallah rabbiin waliif sinaa dhiisu isin jedhee jiraan akka kiyyatti maashaallah tabarakallah isinirrallee jedhee jira. Hedduu tokko nama gammachiisaa hedduu tokko namatti tolaa. Surpiraayizii ati goota surpiraayizii ajaa'ibaati. Surpiraayizii haadha manaa ta'eetiin gammachiiftee hedduu tokko nama gammachiisa. Hedduu tokko namatti tolaa jechuudha. Viidiyoo keessanillee daawwannee jirra. Maashaallah isinirraa jennee jira. Akkasii faamilii kiyya hedduu galatoomaa warri jalqabarraa haga ammaa na faana turtanii naaf jiraadhaa isiniin jedha. Waa'ee muubee haadha manaa surpiraayizii iPhone Pro Max 17 kan jedhamu bittee fi gammachuun kana fakkaata. Bilbila bareeda, bilbila ajaa'ibaa, bilbila iPhone bilbila bareedaa biteef jechuudha. Haadha manaa isaati. Kana fakkaata haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii naaf jiraadhaa. Viidiyoon kiyyoo isinitti tolee jalqabarraa hanga xumuraa daawwatu laayikii godhaa. Komantii barreessaa laayikiin gara isin nyaatini laayikii godhaa. Komantiillee homaa isinirraan hir'atu laayikillee homaa isinirraan hir'atu. Erga laaluun keessanii dhoollee laayikii godhaa isiniin jedha faamilii kiyya. Hedduu naaf galatoomaa haga ammaa haamilee taatanii na faana turuu keessaniif naaf jiraadha naaf galatoomaa. Haamilee keessaniin as ga'e ammallee haamileen keessan itti hafuuf harka fayyaa argadhaa. Akka yaadda muraada gayaa naaf jiraadhaa isin jaaladhaa faamilii jaalalaa baay'ee.